Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil qabdanii fayyaa keessanis niin jecha tana barnoota ajaa'ibaa fi kan baay'ee dasiisin jedhu jeetiin abdadhu qabadee dhufee jira jechuudha. Sunis maalidha yoo jettanii fotoolee keessan akkaataa itti edit godhatan jechuudha. Aappii tokko malee waanuma silkii keessan keessatti argamu jechuudha. Inni silkii jechuudha, silkii kamiyyuu jechuudha kan keessatti argamu irraa edit godhatanii fotoo keessan bareechifachuudhaaf jechuudha. Haala salphatti haala qalaalii waan silkii keessan irra jiru aappii tokko daawunlood osoo hin godhin akkamitti fotoo daawunlood edit godhachuu dandeessan isa jedhuuf jechuudha. Waan bareedaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Nafaana turaa isiniin jedha. Akkasuma warroonni YouTube chaanaalaa koo Oro aappiidhaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo isii duratti dhuftu notification tana ol gootanii banattanii akka viidiyichaan dalagu itti taasisan bira gahu gochuudhaaf danda'uu qabdan jechuudha. Kanaaf barnoonni keenya kanarraa baay'ee kan namatti tolu ta'uu isaa abdiin akka qabu isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Okay. Kana jechuun waan fakkeenyaaf haala kanaa jechuudha fotoolee keessan jechuudha. Edit godhachuu bareechifatanii kalariilee garaagaraatiin jechuudha. Amma kara viidiyoo kara editii akkamitti akka gootanitti deemee isin mul'isuudhaaf deema. Warroonni Google Chrome qabdan jechuudha. Google Chrome any waan iyyuu hin dhabu jechuudha. Google Chrome jechuun isa kana Google keessa ni deemtan jechuudha. Google keessa eega deemtanii asirratti boota sarchii irratti gootan tanarratti kilik gootanii asirra barreessitan jechuudha. Maqaa isaa maqaa websaayitichaa kanaa jechuudha. P F P M A R.com jettanii barreessitanii haala kanaan jechuudha. Akkuma asirratti argitan kinu. Okay. Egasii booda kilik irra gootan jechuudha. Sarchi gootanii egaa kana sarchi gootanii barbaade achi dhumatee boodaas biratti isinii dhufa kinu. Profile picture maker jedha irra kilik gootan jechuudha. Isa kanarratti. Okay, egaa kana kilik gootanii achi dhumatee booda haala kanaan isiniif hina kinu karaa jalaatitti ni agartan jedheetii yaada. Isii ida'uu fakkaattan irra kilik goota yeroo takkaa fi egaa kana kilik gootanii karaa piikcharoota isin silkii keessaa qabdanii isin geessa jechuudha. Okay, egaa kanatti karaa piikcharoota silkii isin qabdan keessa isin geesse fakkeenyaaf ammamee viidiyoo suuraa kana edit godhee isin mul'isa jechuudha. Egaa kanatti raayit irra gootanii booda karaa gubbaa kana hojjetanii dan ka jedhu jira dan goota akkanatti ni barbaada jechuudha. Secondition 6 akkas ni tura. Keessa conditionii keessatti fotoolee hedduu edit godhatanii haala babbareedaa ta'een haala miidhagaa ta'een akkuma nama kompiitaraan edit godhee jechuudha. Edit isinii godhee ofumaa isinii baasa waan takka isin harka tokkoon hin tuqitanii waan inni isin ajaje bichaa godhuudha jechuudha. Waan baay'ee bareedaadha jeetiin abdadhee isiniif qabadhee dhufee jira. Fakkeenyaaf kinoo akkuma asirratti argitanii fotoolee reefii akkas jiran san hedduu bareechisee haala miidhagaa haala dansaa ta'een edit godhee fidee jira jechuudha. Kinoo fotoo baay'ee fotoo karaa 20 wahii ta'uu edit godhee fidee jira jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu isiniin jedha. Kana jechuun amma asirraa waan takka waan isin mul'isuu qabutu jira. Fakkeenyaaf fotoo kunniin yoo nama hedduu ta'ee isin jalaa kan muramu ta'e haala akkamiitiin sirreeffachuu dandeettan asirra ni agartan jedheetii yaada. Adjust fotoo kajoo kanarratti kilik goote garana siisita viidiyoo akkana siisita akkana gaffiduu dandeessaa karaa barbaadde geessuu dandeessa jechuudha. Okay, haala kanaanii edit godhachuu dandeetta. Fakkeenyaaf kalariin isa duubatti edit ta'e sun yoo kan isinii hin taane ta'e yoo kan isinitti hin tolin ta'e kalaris isa jedhu kanarra gattuutanii kalarii feetan as keessaa filattanii godhuu dandeessan jechuudha. Godhachuu dandeessan jechuudha fotoolee keessanii. Dizaayina isaa jechuudha. Kinoo kana fakkaataa baay'ee kan namatti tolu baay'ee kan das nama jedhu haala gaariidhaan edit isinii godhaa fotoolee keessan isinii babbareechisaa isinii miidhagsaa
baay'ee kan dasna jedhee isiniif qabadee dhufee jira. Amma wanni isin dhibu tokko jechuudha. Viidiyoo suuraa kan akkamitti daawunlood godhachuu dandeenya isa jechuudha. Fakkeenyaaf footoo kana daawunlood godhachuu barbaade asirrumatti akkanaan footoo irra kilik godha. Eegas kun karaa jalaatti daawunlood do you want to download jedheetiin na gaafata. Yes jetteen daawunlood goota. Haala kanaan gaalaarii keessa isinii dhaqa jechuudha. Amma gaalaarii keenya keessa deemnee haalaan foticha kana fakkeenyaaf kun gaalaarii keessatti edit ta'ee fidee jira jechuudha. Haala miidhagaa ta'een edit godhee jira. Kanaafuu barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata isiniin jedha. Baay'ee waan ajaa'ibaa isin barsiise jedheetii yaada. Haala kanaanii babbareechisee isinii tolchaa jechuudha. Wanni kun galatoomaadha. Kanaaf YouTube chaanaala keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Oro aappii jechuudha. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa keessa naa jiraadhaa. Isin jaaladha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Nagaatti.